Tole duraan dursee akkam jirtan fayyaa keessan qaaliiwwan koo baga jiraattan ilmaan Oromoo addunyaa kana jirtan hundi keessanuu baga gammaddan baga gammannee isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan rabbiin gammachuu kana gammachuu dhuma hin qabne gammachuu durii isaa gadda hin qabne rabbiin nuuf haa godhu inshaallah. Alhamdulillaahi rabbiin galanni haa ta'u kaleessallee har'allee borullee abdiin kenna rabbii inshaallah akka rabbiin gammachuu xiqqashuu nu argamsiise kana. Daran akka inni fiixanuu baasu dabalaa daran fiixanuu baasu inshaallah abdii qabna. Hundi keessanuu ilmaan Oromoo kan taatan kan dhugaan isin qoodu kan dhiigummaa isinitti dhagahamu Oromummaa keessa isinitti dhagahamu akka amantaa keessanitti rabbiin nuuf kadhachuu hin dagatina. Biyya keenya rabbiin nagaa haa godhu uummata keenya afaan wal haa beeksisu martinuu haqa namaa nyaachuu irratti osoo hin ta'in haqa ofii dabarsee nama gargaaru irratti akka xiyyeeffatu akka rabbiin nuuf godhu gaarii nuuf kadhadhaa isin jedha. Kanaaf gammachuu guddaatu nutti dhagahame hedduu gammannee jirra miira adda addaa keessa gallee jirra qaamanis olii gaffiinnee miira keenya gammachuu keenya ibsachuu waan nus bakkitee jirrutti gammachuu keenya haga danda'ametti ibsataa jirra inshaallah akkuma gammachuu qabnu yaadni sitti jira maayinii yoo jenne yaadichi mana hidhaatti gadi bahanii harka diina jiranii biyyattii sana namni mootummaan harka qabu eenyuuni jalqaba fajara hidhe eenyuuni qaama hiikee hoo eenyuuni kanaafuu dhibbaan dhibbatti akka murtoo gammachuu dhumaa gammannu wanti nu taasifne kanaadha. Alhamdulillah inshaallah rabbii keenya kadhataati akka ammallee immoo nagaa kana caalu biyya keenya keessatti argame uummanni Oromoo du'aa fi ajjechaa hidhaa fi dararaan boo'icha irraa hafu dhokatee jiraachuun akka hattuutitti dhokatee jiraachuun uummata keenyarraa akka hafu adamsamee akka bineensuu kabaja qaba ajjeefamuun akka irraa nu hafu inshaallah rabbii keenya cimsinee kadhanna isinillee akka amantaa keessanitti rabbiin nuuf kadhadhaa hundumti keessan hin dagatinaa isin jechuun barbaada. Kanaafiyyuu baga gammaddanii baga gammannee isin salaarra deebi'ee ammallee ololli namoota tokko ni deebimamaa jira karaa sooshaal miidiyaa irratti uummanni Oromoo ajandaa godhachuu hin qabnu amantaan ajandaa godhachuu hin qabnu nuyi gammachuu arganne kanaaf rabbii keenya galateeffataa isa dhufuufillee rabbii keenyatti argannee waan gochuu qabnu waan nurraa eegamu gochuudha malee ajandaa uummanni nuuf diinni nuuf uume kana qabannee ajandaa godhannee bobba'uu hin qabnu siin jedha rabbii warra hafillee nuuf haa eegu nuti uummanni Oromoo ni xiqqaanne ni salphanne gaafa biyya keenyatti kabaja namummaa nurraa nuu qabu biyya hambaatti illee baanee biyya hambaatti kabaja dhabne hanga har'aa kanatti uummanni jireenya Itoophiyaa keessatti jiraannee rakkachuu irra biyya hambaatti yookaan galaana nyaatamuu qabna jedhaniitiin wayya jedhaniitiin karaa bahaanitiin gammoojjii keessa deemaa jiranii namoonni argitan argaa jirtan jedheetii yaada. Kanaafiyyuu uummanni keenya hedduu takka rakkatee hedduu takka jeeqamee hedduu takka dararame eega haceen keenya du'ee eega Jawaar hidhame mataatu isaanii malee namoonni isaanii gadi namoonni hidhame kumaatamaan namoota qabanidha. Eega jarri eega haceen keenya du'ee eega Jawaar hidhame uummanni Oromoo kuuwwan biyyaa bahee kuuwwan biyyee ta'ee kuuwwan immoo mana hidhaa galee kanaafiyyuu rabbiin haqa hacee keenyaa dhiiga hacee keenyallee nuuf haa baasu hayyoota keenyas Oromoo guutuu warra hidhame mana hidhaa keessa jiru rabbiin nuuf haa baasu warra dhimma siyaasaa dhimma Oromummaatiif warra hidhan hundaayyuu rabbiin nuuf haa baasu warra dabaa hidhan hundaa Oromoo qofa osoo hin ta'in warra dabaa hidhame qofa rabbiin haa baasu akkasuma Itoophiyaa keenya Suud Arabiyaa keessa osoo ofii isaaniitii ciqqabanii feestaala uffachaa jiranii gammadanii gammadanii yookaan bahuu isaaniitii miira keessa galanii gammachuu ofii isaanii uffata osoo ofirraa hin qabatin gammachuu ofii ibsataa jiran kana rabbiin haa dhaqqabuun rabbiin isaaniillee nuuf haa baasu. Jecha kun hanqata namni miira keessa galu miira gammachuu fi miira aarii keessa namni galee waan dubbatu hin beeku kanaafiyyuu inshaallah rabbii warra hidhame kulli nuuf haa baasu ummata keenya nagahaan warra rakkatee rakkoo keessa haa baasu biyya keenya nagahaan nuuf haa godhu Oromiyaan badhaatuudhaaf kaleenya diinan nu saame har'as diinan nu saamaa jira malee Oromiyaan uummata Oromootii miti nama biraa jiraachisu biyya dandeessuudha. Kanaafiyyuu biyyi teenya nagaa godhattee biyyi teenya bilisoomte biyya irraa baqatu osoo hin ta'in biyya Oromoo abbaan biyya irraa baqatu osoo hin ta'in biyya sabni biraa namni biraa lammiin biraa itti baqatu rabbiin nuuf haa godhu siin jedha inshaallah rabbiin kadhanna isinis rabbiin nuuf kadhadha. Kanaafiyyuu wanti jedhu hin jiru kana caala hedduu akkan gammadee ba'uu isaaniitti hin gammadee hedduu akkan gammadee garuu eenyu akka jiran nu yaachisa kana dagachuu hin qabnu. Kanaafuu diinni keenya yoomillee nuuf hin rafu bakka jirtanitti of hin dagatinaa warri biyya keessa jirtanis ta'e warri
osoo hin ta'in hanga natti fakkaate hanga yaadurraa hin dubbataa jira waan ta'eef kanaafiyyuu an dhaamsi kiyya dhaamsi ilmaan oromootiif qabu rabbi keessan kadhachuun dagatina abbaan of eeggatti nama eegaa of eeggannoo keessan cimsaa karaa irra ciisanii rabbi irratti hin jedhan jedhama kanaafiyyuu of eegaa rabbiin uummata keenya haa eegu isiniin jedha godaansa karaa hin taane rabbiin nurraa haa dhaabu ajjeechaa karaa hin taane nurraa haa dhaabu harmeen keenya bulchee dhangala'uu rabbiin nurraa haa dhaabu jawaar nu bahee gammannee ililchina alhamduu galfanna cinaachi tokko nu qoore cinaachi tokko nu madaadha jawaar lubbuun jiraa nuuf bahee rabbiin ammallee umurii isaa nuuf haa dheeressu hacee keenya hin dhabne jawaari osoo gammannu asirraan haceef gaddina kuni qooda rabbiitiif rabbiin dhiiga isaa nuuf haa baasu haceen keenya dur seenaan isaa hin duune nu keessa jira onnee keenya keessa jira waa'ee hacee yoo yaadannu ilmaan ija keenya buutaa onnee keenya buuqannaa dhaaba dhiiga keenyatu dhaabata kanaaf rabbiin dhugaa isaallee nuuf haa baasu rabbi jalaa eessa iyyuu hin dhabu wanti hundinuu dhugaan hin xallatti malee hin cittu abbaan dhugaa rabbii dhugaa isaa nuuf haa baasu dhugaan immoo rabbiiti dharti garuu abbaan qabdu kanaaf wanta biraa wanti kanarra jiru hin jiru jajjabaadhaafi waan dandeettanii hangumna keessanii waan gochuu qabdan godhaa isin jedha ilmaan oromoo hundi keessanuu hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja oromummaan dhiigaan oromummaan keenya nuuf lafee keenya namni oromoo qulqulluu taate dhiiga keetiitu si'iti ta'a dhiiga keetiitu si ka'eetiin si dhaabata maaliif yoo jette sitti dhagahama quuqamni namni keetii miidhaan namni keetirra gahu miidhaan hayyuu keetirra gahu miidhaan biyyi keetirra gahu si miidha kanaaf oromoo ta'uu qofti akka namaatti akka yaadu si taasisa akka namaatti akka yaadu si taasisa oromoo safuu qaba aadaa qaba ittiin bulmaata qaba heeraa fi seeratu garuu seeraa fi heerri biyyattii keessa jirus hojimaatarra hin jiru hojii irratti wanti gadi bu'amee hin jiru aadaa fi safuun oromoo qabullee diinan irraa mulqame diinatu irraa mulqe akka aadaa fi safuun oromummaa kan mul'anne taasisan diinatu kan hundaayyuu ta'u garuu sabni oromoo wanni inni jedhe abbaan biyyummaa keenya nuuf haa mirkanaa'u jedhe malee sabni biraa lammiin biraas keessa hin jiraate hin jennee oromiyaa keessa kanaafuu kun dogongora yaada warra silaa aangoodhaaf maraatu kan garaadhaaf bitan warra mallaqa nyaachuu barate akkasumas warra waa'ee oromoo ciichanii fi hadheessanii dubbatan warra mootummaa guddisee dheeffata ilmi abbaa oromoo abbaan isaa oromoo ta'e dhiiga oromoo qabu oromoo irratti wanta akkanaa shira akkanaa hin dalagu yoomillee waan akkanaallee hin yaadu oromoon akka du'u hin barbaadu har'allee boonillee oromoon gara laafeessa hammatee bula ofii bishaan dhugee nama aanan obaasa oromoon osoo ofii hin nyaatin nama nyaachisa oromoon hammataadhaaf nu jedhame ni hammatas ni jaalatas ni guddifatas kanaafuu rabbiin oromoo yoomillee yoomillee kuffisee nu nambisne akka diinni taphate kanatti hin hafine oromoo yoomillee namaaf du'a murteessu gatii ofii haa argatu rabbi isaaf haa kennu jedhe gara rabbiitti hirkisa yookaan seeraa fi heeraan waan inni badii isaa san hin gine murtii isaa san argachuu qaba jedha malee haa du'een jedhu garuu diinni yoomillee akka waan rabbi isa ta'eetitti of laala waan ta'eef lubbuu namaatiif faayidaa hin qabu isinitti dheeresseen jira kanuma dhaamsi kiyya ilmaan oromoo hundi keessan bakka jirtanitti nagaan rabbi isin bira haa jiraatu amaanaa keessa naaf jiraadhaaf rabbiin amaanaa of keessa isin haa jiraachisu diina hunda isin irraa qabee kola ofii jira isin haa kaatu isiniin jedha hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja naaf jiraadha hanga yeroo biraa deemnee wal agarru